السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درتني كبجمتو في جلتمتو توروني ريحانة توب جلت ترجمتن هندمتي كسن أنا دراتو أنجا كوتي إسني سكنا نجا كبدنا بدين كبا وايو قاعدة سنور رابد لقى فيديو جتشو قاعدة نيسة جرينس بيزي نقوتي أنس بيزي انت يا ربي بيزي تنا نبلي سيني بيزي نبايتي درتي akkasi isin jira jiranya biyyummaatu biizii na godhe hadda mootummaa dureen qabadhee isinii dhufe ijoolleen keenya warroonni biyya arabaati gara biyyaa galtanii biyya kana keessa gara biyyaa warri galtanii akka of eeggataniif jechuudha. Wallaahi biyya kanarraa gara biyyaatti yeroo deemtanii osoo hin deemin dura karoora tokko kaayyadhaa, karoora tokko godhadhaatiin deema. Maaliif gaafa biyya galtanii biyyatti rakkatu irraa maal seetani asteettanii asitti biyya galanii biyya laalanii biyya deebuuni bareedaadha. Garuu biyya galanii achirra deebanii biyyas deebuuni in ulfaata. Akka kiyyatti in ulfaata. Garuu akka yaadutti biyya galtee biyyaas deebuun baay'ee natti ulfaata. Laakiin ammootu osuma hin galini karoora godhatanii waan tokko waan itti amanaman tokko godhatanii biyyatti galuun barbaachisaadha jechuudha. Waan itti uftaatee jiraatu tokko godhattee biyyatti deebuun barbaachisaadha jechuudha. Ijoolleen keenya irra caalaa warri asii biyyatti galaa jirtanii keessattuu waan miidiyaa kanarratti deemaa jiru dhagahaa jirtanii namni tokko yoo mataa ofii kabaje nama kabajaa, yoo mataa ofii hin kabajne namallee kabajuu hin danda'u. Mataa ofii yoo hin kabajne keessattuu warroonni miidiyaadhaan wal beektanii warroonni miidiyaa irratti kataattaltanii warri miidiyaa hundumtu keessa warri miidiyaa keessa oduu miidiyaa kana hin beektan waan ta'eef walumaan kan argaa jirru jechuudha. Osoo biyyatti hin galin dura waan mataa jala qabatta wayii lafa godhadhaa biyya galaa. Wallaahi maaliif biyya keessa galtee ammallee gana biyyarraa gara biyya alaatti deebi'uun in ulfaata jechuudha. Fakkeenyaaf ani biyya galuu hedduun barbaada. Wallaahi biyya galuu baay'een barbaada. Biyya baay'ee yaadeen ture. Maatii koo baay'ee yaadeen ture. Wanti biraa yookiin wanti biyya nagalchuuf nama raachuun jiru haadha koo abbaa koo yaade narguu nan barbaada. Biyya galuu nan barbaada jechuudha. Garuu ammoo kaayyoo biyyaa baay'eessan ammoo osoo galmaan hin gahin hin galu jedheetu maan ta'a. Ijoolleen tokko ammootu kan biyya galaniillee biyyarraas deebi'anii jiran jechuudha. Laakiin ammoo warri biyya galee biyyarraas deebi'u tokkichi namni biyya galis hin jedhu nama takka hin argitu. Dhugaa siniin jedha. Abboo biyya si jibbisiisti, biyya akkana si taate, biyya akkana taatee jirti, biyya akkana taatee jirti, biyya akkana taatee jirti siin jedhan. Ati kana hundarraayyuu jechuudha sammuu kan keeti waan itti hojjettu yookiin waan birrii fakkeenya birrii haa ta'u waanuma fedhe haa ta'u namni hunduu yoo birrii qabaate sirrillee diinillee bakka xilaanni keellee si jaallata gaafati waa qabaatte eenyumtuu si jaallata jechuudha. Sila kana ta'eefuyyuu jaalala namaa fudhachuu jaalala namaa barbaadan taanaanii uftaatanii kaatanii uftaatanii waan ofii uftaatanii qabatanii biyyatti galuun dirqama jechuudha. Ijoolleen keenya akkanuma biyyuma alaa dhuguma biyya alaa gurraan biyya alaa dhagaan bichaaf biyya alaa dhufanii kan birrii ofii akka barbaadan godhanii asitti uffata akka barbaadan bitanii jireenya qisaasaa jiraatanii jiran jechuudha. Inna rabbi horra jireenya qisaasaa jireenya keessatti fakkeenyaaf nuti hunduu gaafa biyyaa baanu kaayyoodhaaf biyyaa baane namni kaayyoo hin qabne hinumaa hin jiru. Tokko maatii ofii jijjiiruu biyyaa baa hundi kennaa gaafa dhufnu maatii kenna jijjiiruudhaaf ofillee jijjiiruudhaaf irra caalaan kenna. Garuu ammootu maatii kennatu biyya arabaa nu ergaa fedhii keetiin wallaahi an akka kiyyatti namni biyya arabaa dirqees ergu takka illee hin jiru jechuudha. Biyya arabaa namni dirqees ergu takka iyyuu hin jiru. Hundi kennaa fedhii kennaani biyya arabaa ani fakkeenya mataa kiyyarraa okay biyya arabaa deemuu fi umri xiqqeennarraa waa'ee biyya arabaa kana dubbadha. Biyya arabaa malee biyya waa'ee sammuu barumsa kiyya malee akkasii waan akkasii sammuu kiyya keessan turre jechuudha. Gizima duraaniitu oduma akkas jedhu gaafkaani biyya arabaa deemuu waan hawwuuf biyyuma arabaa kana inuma dhufe jechuudha. Akka manaa dhaabanii gabayaan hin bittuusanii innaa biyya arabaa deemanii gurraaf bicha biyya arabaa deemuu osoo hin taane biyya keessa teettee kan barumsa fakkeenyaaf hiriyyaan kan kee yookiin kan barumsa baratee barumsa irra jiru jira, kan yookiin heerumee daa'ima qabu jira, kan yookiin ni fuudhee dhiiras haa ta'u shamarranas haa ta'u warri fakkeenyaaf hiriyyaan kan kee kati wajjin guddatte kati yookiin mana barumsaa wajjin barataa turte. Gimmaashni akkuma kan keetu biyya arabaa kana jira, gimmaashni ammoo akkuma fakkeenyaaf hojjeteetu hojii jijjiirama fidee biyya keessa barumsa fi baratee xiqqaattullee guddattullee biyya ofii
biyya fi haadha ofiitiin beektanii hundu biyya keenya waan ta'eef ni jaallanna harkuma haadha keenyaati biyyi keenya biyya ofii keessa teettee waan xiqqoo jireenya meeqa jiraatta biyya keessa yoo teettee bara jireenya hunda duniyaa kanarratti wanti jireenya jedhamu biyya kee keessa yoo teetti jiraachuu dandeessa jechuudha. Sila kana ta'eefuu hundumti keessanuu warri biyya arabaati galuuf yookiin biyya keessa galtanii biyya arabaarraa galtanii biyya kanas deebuu barbaaddanii of eeggannoo akkasii godhadhaa jechuudha. Wallaahi yooma warra keessa fakkeenyaaf nuti hunduu orma keenya akkuma isin jedhu warra keenya waan norri keenya yaani warra keenyaan sababannee biyyaa baanu erga biyyaa baana ammoo of ta'uu qabna jechuudha. Orma keenya bichaa gargaaru warruma keenya bichaa gargaaru irratti hin xiyyeeffannu. Maaliif warra keenya hin gargaara osoo illee gargaaruu baannee warri keenya ni jiraatan jechuudha akka barbaadanitti jiraatanii maaliif hojjettanii jireenya mataa isaanii kan jiraatan inni qabanii garuu ammootu osoo qabanayyuu osoo qabaatuyyuu baatanii garuu isaan irratti xiyyeeffachuu hin qabnu jechuudha. Maaliif erga gaafa si galte maal sin jedha ooyi biyya arabaatii galtee maal qabdi fakkeenyaaf shamarri keessatti amma gizee ammaati bareeddee ati jaartii taate ati daa'ima taate ati biyya laa banamte taana biyya laa deemtee bar maal qabdi barsiin jedhan maaliif gizee ammaa kana keessa gizee birrii bichaa duniyaa qofa irratti xiyyeeffame jechuudha. Fakkeenyaaf bareedde fokkattee namni dantaa sirraa qabu hin jiru. Fokkattee jaartii taate waan fete taate namni dantaa sirraa qabu hin jiru. Gizee duraa kan beekutti namni tokko yoo bareede namni tokko yaani bareeda yoo qabaate namni hundi yaani ijoolleen dhiira keessattuu nama bareedu irratti xiyyeeffatanii waan akkasii sanillee bultii adda addaa ijaarachuu danda'an. Gizee ammaa kana keessa ati bareeddee fokkattee dhiiste waan fete yoo taate kan murteessaa ta'u qabeenya qabaachuu uf ta'u birri qabaachuu sanuu daasboora sin jedhanii bargaafa biyya galte daasboora warra Ameerikaa si godhanii daasboora sin jedhanii miknaata kanaaf isin ammoo iyyuu kan hundarraa bilisa ta'uu fi osoo biyya hin galin dura of eeggannoo akkasii gootanii waan tokko harka qabattanii wallahi waan tokko harka qabattanii biyya galuun dirqama keessan jechuudha. Ani ka biyya kana keessa urga dhufe wallahi laazim baay'ee barumsa baradha barumsa baay'ee irraa fudha biyya arabaa kana tokkoffaa irratti bakka namicha yookiin namitti yookiin maalii yookiin warra mana kana keessa hojjennuun walumatti wal bu'aa warra arrabsaan xiqqeessaan bakka waa meeqa nuun jedhanii hojjedhee birri kee kana ani akkasitti ji'a tokko hunda ta'aa beehe ji'a tokko hunda na arrabsanii akkas naan jedhanii akkanaan jedhanii birri kee akkanatti fide harkaan qabachuun maanaaf ulfaata. Yani waan akkasii sammuu kee keessa dhufa beekta yoo namni illee birri na gaafate ani ji'a tokko dadhabee fidee samqee ta'anii birri na gaafatan jedha yani natti dhagama jechuudha. Garuu ammoo nattis dhagamu waan isaan barbaadan saniin inuma gargaarti nan gargaara akka nama tokkotti nan gargaara garuu ammootu hunda ofitti gadi dhiisu jechuudha wallahi. Kanaaf warri biyya araa keessa teettanii gara biyyaa galuun dura waan biyyaan galta waa biyya itti galtanitti uf tajaajiltanii qopheeffachuun dirqama keessanii jechuudha. Lammaffaa ammootu gaafa biyya galuuf deemtanii maatii keessanitti himtanii wakabaan godhina. Wallahi wakabaan godhina qaxxidha biyya gala maal isin fakkaata intala takka jira beektanii isin amma urga galte waggaa geettee jirti. Asitti niitii ani intalli haadhaan bira hojjedhu niitii bira intala sii bira hojjette turte ijoollee tayyaati bakka baay'ee nama gaarii turte dhugaa rabbii ana dura dhufteesi waggaa 3 turte beektanii. Innaa akkas isin jira mata qaqashti mucayyoon suni galte wallahi laazim baay'ee nama cimtu turte. Anini akkasam nama tokko cimaa yoo argite barumsa si ta'a namni sun barumsa irraa fudhatta beekta namni tokko waan gorsa tokko yoo si gorsa san keessaa yoo gorsi sun baay'ate gorsa san keessaa barumsa argatta sini galee gorsa san keessaa barumsa fudhatta. Mucayyoon suni asteettee hagas waggaa meeqa gara waggaa 6 natti fakkaata gara waggaa 6 natti fakkaata waggaa 6 natti fakkaata turte duraanillee biyya biraa turte sini asi bichaa miti. Duraan Saudi Arabiyaa turte jechuudha. Innaa akkasitti mucayyoon sun teettee turte booddee ammootu isin sun biyya galte jirte waggaa tokko turte jirte dhugaa rabbi. Bakka ammoo maaliif jireenya mataa ofii jireenya bareedaa jiraatti. Namni tokko barumsa sii ta'a waan ta'eef nama kamirraayyuu barumsa fudhatte jechuudha. Gorsa nama keessaa muraasa keessaa barumsa fudhatta. Innaa mucayyoon sun biyya galtee amma suuqii banattee akka barbaadetti jireenya bareedaa jireenya gaarii wallahi biyya ofii keessa teette jechuudha.
maaliif kaayyoo qabaate taanaan biyya keessa illee taate biyya arabaa illee taate uummata akka faayidaa hin qabdu karoora yoo hin qabaanne wallaahi maali birri guddaanis hojjedhu biyya arabaas jiraadhu biyya keessas jiraadhu yoo kaayyoo hin qabne yoo karoora hin qabaanne yoo bakka hojii hojjechuu waan hojjettu san irratti galata bakka waa hojjettu san irratti confidence qabaattee hin hojjenne ta'ee biyya arabaa illee taate haga fete yoo hojjette achachuma biyya keessatti sanuu hin geettu jechuudha Itoophiyaa ta'ee beennu waliin beennu miire biyya keessatti sanuu hin geettu garuu ammoo tu kaayyoo yoo qabaatte bakka uftaate yoo jiraatte yoo millee taanaani argachuu dandeetta jechuudha yaada kan keessanii hojjechuu dandeetta jechuudha kanaaf akkas isiniin jedha ijoolleen keenya warri biyya arabaati gara biyyaa galtanii akkasitti of eeggannoo godhaa birri keessan qabadhaa waan keessan hin geetina abbaa manaa yoo qabaatan birri keessan ittiin kennina jaalala malee jaarsi keessan isin jaalatu birri keessan akka isin hin jaalanne akka birri keessan warri keessattu jaarsa keessan biyya keessa qabdan birri keessa itti kennitanii jaartii biraatti hin fuudhina warra jaarsa qabuun jira kun dhaamsa warra jaarsa qabuuti garuu ka bultii keessatti abbaa warraa ofiitiin walii galteen dirqama waan ta'eef yaani akka yaadutti akkasii garuu ammootu birri keessanii itti ergitanii yookiin birri keessa isin jalaa balleessee booddee mootaa isin dhukkubsate ammallee gara biyya arabaa deebi'uu osoo hin taane birri keessan sanii isumaanillee yoo jaalalaa waliin jiraachuuf yaani jireenya keessan keessa wal isin buusu ta'e isumallee dhoositanii jechuudha isumallee dhoositanii waa dhoositanii cinaa godhachuun dirqama waan jechuudha akka inni hin beeknetti yoo isinitti illee aara ta'e nakis isinin jira ummata qashti nagaan naftiradha youtube kiya subscribe like share na goda ne jajjabe saru garabbi maalif nama jajjabeesne garuu nama garamtani ani lazim isini iyo male nama nan jajjabeesitani anu do sinin injen marqabame yo baka jajjabeesitani subscribe akis isinin jira ummata jalala ummata fikri ummata jalala ummata fikri tire haata jechuma wayya yon jenne rakkisaadha nagara na wala youtube ki subscribe na ga da video ki yana lala galatoma naga naftura